Okay, akkuma walirraa tureen qophiin keenya karaa irratti dhaabbatee ture. Amma immoo qophii auditingii irratti kommentiidhaan nuuf barreessaa jirtanii haala sanarra dhaabbannee iddoo irratti dhaabbannerraa kan isiniif eegallu ta'a waan ta'eef mee paartii lama hojjennee jira jechuudha. Chaanaaliiwwan keenya irratti hojjennee turre garuu paartii sadaffaarra dhaabbisnee turre jechuudha. Ammaan boodatti garuu bifa blueprintarii examinate irra dhaabbannee osoo ibsa goonee bareedaadha jedhee yaadaa jechuudha. Gosa barnoota birootillee akkasuma itti fufnaa. Kanaaf yeroo kana salphaa ta'a jechuudha nutiifis jechuudha. Gama keessaniin haala hin taaneen laaffachaa jira jechuudha. Laayikii godhuudhaanis ta'e kommentiidhaanis wantoota gaafatamurraas ta'e subscribe godhuun illee gama keessaniinis laaffatee jira waan ta'eef isinis haguma dandeessanii jechuudha nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jennaan. Nutis gama keenyaan qophiin keenya hedduu waan ta'eef nu waliin turaan affeerraadha. Gama qophii keenyatti dabarru. Okay, qophiin keenya inni jalqabaa jechuudha. Paartii sadaffaa irratti dhaabbannee turre jechuudha. The needs for an audit. Barbaachisummaan auditii maal akka ta'e ilaaluudhaaf achirratti dhaabbannee turre jechuudha. Auditiin kun maaliif barbaachisa ka jedhudha jechuudha. Auditiin fakkeenyaaf namni auditii fakkeenyaaf dhaabbata irra ta'uu danda'a. Waajjiraalee mootummaa keessa ta'uu danda'a. Yeroo auditii kana geggeessu riipoortii yeroo dhiyeessuus ta'e yeroo eegalus ta'e maaliif barbaachise isa kana godhuun kan jedhudha jechuudha. Dependable information is essential to the existence of our societies. Akkuma jenne jechuudha odeeffannoon hirkataa ta'e jiraachuu jechuun hawaasa keenya barbaachisaadha jechuudha. Odeeffannoo tokko irratti hirkatanii odeeffannoon kun kan akkamii odeeffannoon auditii irraa dhufa jechuudha. Odeeffannoon namoota dhiyeenya wanta sana wajjin walitti dhiyeenya qabanii wajjin kan namaaf dhufudha jechuudha. Odeeffannoo sanarra dhaabbatee jechuudha. Hawaasa keenyaaf barbaachisaa waan ta'eef jechuudha. Hirkataa ta'ee jiraachuu barbaada jechuudha. Odeeffannoo sanarratti jechuudha. Yeroo kana auditiin dependii ta'ee jiraatee irraa ba'a jechuudha. Kanaafuu reliable and information aid to the societies. Yeroo odeeffannoo akkamiiti sababni isaas jechuudha. Odeeffannoon amanamaa hawaasa gargaara jechuudha. Odeeffannoon amanamaa ta'e jechuudha. Odeeffannoo yeroo jennu akkanuma odeeffannoo qofa miti jechuudha. Odeeffannoo informationiin barbaachisaa kan ta'e kan amanamaa ta'e kan dependable ta'e jechuudha. Inni kun hawaasa keenya kan gargaaru waan ta'eef barbaachisaadha jechuudha. And allocation is a limited resource in the efficient manner so that the intended goal could be effectively achieved by the end of the days. Inni biram qabeenya daangeffame tokko jechuudha. Haala ga'umsa qabuun ramaduu keessatti galmi yaadame end of the day guyyaa dhumaa irratti bu'a qabeessa ta'ee akka galma ga'uuf barbaachisa jechuudha. Wanta tokko limitationin guyyaa isaa kan qabu yoo ta'e qabeenya tokko kan irratti hojjechaa jirru limitationin isaa kan jiraatu yoo ta'e haga guyyaadhuma limitationii guyyaadhuma isaatti jechuudha. Bu'a qabeessa ta'ee akka galmaan ga'uuf kan nu taasisudha jechuudha. Maaliif kaayyoo qaba waan ta'eef qabeenyi kun. Kanaaf achirraa kaasee haga dhuma isaatti akka galma ga'uuf xiyyeeffannoo irratti laatama waan ta'eef sirriitti hojjetama jechuudha. Their individuals, groups or other societies members depend on the information provided by other the course decision making activities such as this. Kanaaf namoonni jechuudha dhuunfaas ta'ee garee akkasumas members misoomsootiin jechuudha. Hawaasa biroo jechuudha. Adeemsa hojii murtee kennuu keessatti informationii namoonni biroo kennan irratti hundaa'uudhaan kennuu danda'u jechuudha. Wanta ofirraa qaban tokko kennuu danda'u jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf yoo ilaalle jechuudha investoroota jechuudha. Investoroonni kun akkamitti ilaallatu jechuudha. To make decisions to buy or sell securities. Securityuwwan isaanii jechuudha yookaan shareholderii isaanii jechuudha. Murtoo san securityuwwan bitachuu yookaan gurguruu murteessuu irratti investoroonni jechuudha. Odeeffannoo qabaachuu qaban. Sharing ta'ee wantoonni securityuwwan isaan bituu ta'ee gurguruus barbaadan sun odeeffannoo isaa beekuu barbaadu jechuudha. Odeeffannoon kanaaf
isaaniif baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf inni biraan bank and creditors to decide whether to approve a loan or the not. Ammas baankii fi liqeessitoota. Inni kunis liqii raggaasisuu fi dhiisuu murteessuudhaaf baankii fi liqeessitootaaf jechuudha maaltu barbaachisa? Informationiin barbaachisaadha jechuudha. Maaliif auditorri fakkeenya baankii irraa istee namoota namaa liqeessan irraa yeroo liqii gaafannu jechuudha. Kaampaaniin tokkummaa yoo liqii gaafatu jechuudha maal barbaadanii riippoortii audit riippoortii barbaadanii jechuudha. Kaampaaniin kun kaffaltii kaffaluu danda'a waan jedhu. Akkasumas erga liqii fudhatee haga guyyaa meeqaatti kaffaluu danda'a jedhee tilmaama keessa galchuudhaaf riippoortii yookaan odeeffannoon auditiin qopheessuu isaaniif barbaachisaa waan ta'eef wanti auditiin barbaachisu keessaa tokko isa kanaaniif jechuudha. Okay, for suppliers and for managers to decide whether to supply good or service on creditor basis and to make wise economic decision and to monitor the performance of the management at every levels within the organizations. Inni biraa jechuudha suppliers dhiyeessitoota maali dhiyeessitoota meeshaalee ta'uu danda'an jechuudha. Meeshaalee yookaan tajaajiloota guddaa sarviisiidhaaf jechuudha bu'uura liqiitiin dhiyeessuu murteessu jechuudha. Fakkeenyaaf meeshaalee akka maashinii ta'uu danda'a, konkolaataa ta'uu danda'a. Kaampaaniin tokko liqii sana barbaada. Dhiyeessitoota kana bira dhaqee liqii haga tokko kaffalee haga tokko akka liqiitti payable akka ta'utti barbaada. Payable kana akkaataa ittiin kaffaluu danda'u beekuudhaaf kaampaaniin san dandeettii isaatii fi qabeenyi isaa hagam takka akka ta'e yoo kaffaluu dadhabeellee jechuudha. Maashina yookaan konkolaataa san maaliin akka bakka buusuu danda'u beekuu barbaadan jechuudha. Kanaaf riippoortiin auditiin godhu baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Akkasuma hooggantoonnis managementis. For managers kunis murteen isaanii jechuudha. Maal akka ta'u jechuudha. Raawwii hojii hooggansa sadarkaa hundatti jechuudha dhaabbaticha keessatti akka hordofan taasisa jechuudha. Manaajerii jechuudha. Manaajeroonni tokko jechuudha decision yeroo godhan jechuudha dinagdee ogummaa qabu keessatti jechuudha murteessuudhaaf auditiin ni barbaachisaa jechuudha. Amma hooggansi analyst godinaalee jechuudha naannoon san maal barbaada? Dinagdeen isaa bifa kamiin deemu? Dinagdeen isaa kan akkamii jedhee haala mijeessuudhaaf jechuudha dura maal barbaada? Riippoortii yookaan informationii bakka sanaa barbaaduu qaba jechuudha. Yeroo kan argate bifa saniin misoomsaa jechuudha. Misooma waa'ee hojii naannawa sanii irratti hundaa'e jechuudha. Kanaaf manaajeriidhaafis baay'ee barbaachisaa waan ta'eef akkasuma government agency agency mootummaatiif to undertake various regulators action in the taxations. Akkasumas mootummaan jechuudha waldaan manneen hojii mootummaa keessatti jechuudha tarkaanfiiwwan dambii adda addaa baasuu akkasumas gibira kaffaluudhaaf haala itti baasan isaaniif barbaachisaadha jechuudha. Information reporting dhiyaachuu qaba jechuudha. Yeroo dhiyoo kana jechuudha Keeniyaa keessatti rakkoon gibiraa ol kaasuu irratti kan keechuudha hiriira guddaatu ba'ee jira jechuudha. Akkasuma qaamolee mootummaa illeen haga tumuutti ga'anii jira jechuudha. Kanaaf inni kun maaltu fide jechuudha. Paarlaamaan biyyaa jechuudha haala dinagdee biyya isaanii ta'ee haala hawaasa biyyattii sanaa osoo qaala'insa jireenyaas ta'ee wantoota garaagaraa osoo hin hubatiniif jechuudha. Harkaan murteessanii jechuudha hojii irratti raggaasisuudhaaf yaalii godhan jechuudha. Garuu gibira kan ol kaasuudhaaf dhorkanii jiru jechuudha. Akkasumas hiriira ba'aa jiru jechuudha. Odeeffannoon akka jedhutti jechuudha. Kanaaf yeroo hooggantoota waajjiraalee mootummaalee jechuudha manneen hojii mootummaa hojjetan riippoortiin yookaan odeeffannoo waa'ee kanaa yeroo waan tokko hojjechuu deeman isaaniif barbaachisummaan ooditaraa tokko isaa kanaaf baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Akkasuma the labor unions to difference contact to behave of the employees. Akkasuma hojjettoota irratti labor unions hojjettoota waldaa hojjettoota keessatti jechuudha amala hojjettoota irratti waliigalteewwan adda addaa jidduutti galchuudha jechuudha.
waliigaltee akka waliigalaniif jechuudha. Amala yookaan hojjettoonni sun jechuudha maal akka agarsiisan maal akka fedhan. Amma fakkeenyaaf hojjetaa gaarii tokko kaampaanii keessaa qabaatee namni tokko hojjetaa sanaaf waan inni barbaadus information yookaan odeeffannoo waa'ee isaa argachuu qaba jechuudha. Wanta isa rakkaa jiruuf hunda isaa jechuudha. Maaliif hojii inni kaampaanii keessatti hojjechaa jiru hubattee akka kaampaanii kanarratti dhiibbaan hin gaggeeffamneef isaafis waan isa barbaachisuuf maal godhuu qabda jechuudha. Jidduutti galchuufii qabda jechuudha. Jidduutti waan haala mijeessuudhaaf jechuudha. Namoota hojii jajjaboo qabaatan jechuudha. Leebarii irratti jechuudha. Isa kanaafis hojjettaa jechuudha. Akkasumas the others isa biraa keessattis baay'ee barbaachisaa ta'uu isaa ni hubanna jechuudha. Kanaaf the auditing is essential for ensuring the accuracy and the reliability of the financial and other informations. Information jechuudha finance fi kanneen biroo sirrii ta'uu fi amanamummaa isaanii mirkaneessuuf auditii gochuun barbaachisaadha jechuudha. Finance fis kanneen birootiifis finance qofa osoo hin taane auditiin barbaachisaa waan ta'eef haala amanamummaa ta'een jechuudha. Wanni beekuu qabnu these are for accuracy and reliability ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf and for the need of for the auditing are prevent and detection frauds. Akkasuma ittisuudha. Akkasumas fraudii kana jechuudha yookaan hanna addaan baasuudha jechuudha. Prevent goone ittisna akkasuma detect goona jechuudha. Erga raawwatame jechuudha inni kun addaan baasnee limit godhuudha jechuudha. Dhaabbisuudha jechuudha. Kanaaf auditors looks for the discrepancy and irregularity that could indicate fraud or misappropriations of funds. Kanaaf auditoroonni jechuudha garaagarummaa fi sirna dhabdummaa hannaa yookaan maallaqa dogongoraan fayyadamuu agarsiisuu danda'u kana barbaaduu qabu jechuudha. Prevent godhuudhaanis detection godhuudhaanis jechuudha. Kanaaf barbaachisummaan isaa tokko isa kanaaf jechuudha. And the other improve financial reporting. Auditor help company produce accurate and reliability financial statement which are crucial for investors, leaders and other stakeholders. Inni biraa jechuudha gabaasa finance fooyyessuudha jechuudha. Improve godhu jechuudha. Finance kanatti jechuudha. Auditing jechuudha dhaabbileen financial statement sirrii fi amanamaa ta'e akka oomishaniif gargaara jechuudha. Kunis eenyuuf investoroota, liqeessitootaa fi qooda fudhattoota biroof murteessaadha jechuudha. Inni gabaasni jechuudha. Yeroo gabaasni galetti liqeessitoonnis liqeessuu danda'u, investoroonnis invest godhuu danda'u jechuudha. Qooda fudhattoonni hundi isaanii qooda keessatti fudhachuu danda'u jechuudha. Yoo maal ta'e jechuudha financial statementiin sirrii fi amanamaa ta'e yoo kan argame ta'e jechuudha. Enda kanaaf barbaachisummaan isaa tokkos isa kana jechuudha. And enhance internal controls. By the reviewing internal controls, auditors identify weakness and recommend improve to safeguard asset and prevent errors. Inni biraan to'annoo keessatti guddisuu qabna jechuudha. Internal control kan jennuun jechuudha. To'annoon keessoo yookaan internal control kana gamaaggamuudhaan jechuudha. Auditoroonni dadhabina adda baasuudhaan dadhabina internal control to'annoo yookaan haala keessaa keenya haala keessa dhaabbata sana jechuudha. Maal godhu jechuudha dadhabina sana adda baasuu qabeenya eeguu fi dogongora ittisuuf fooyya'insa yaadaa akka dhiyeessan taasisaa jechuudha. Barbaachisummaan auditii tokko kana jechuudha. To'annoo keessoo akka guddisamu godhaa jechuudha. Improve akka to'atamu jechuudha. Keessoon qabeenyaas ta'e dadhabinaas ta'e wantoota dogongoraan hojjetamanis ta'e akka ittifamuuf kan tajaajiluudha jechuudha. Inni biraan increase accountability. Auditors hold management accountability for their financial stewardship and ensure compliance with regulation and legal requirements. Inni biraa jechuudha itti gaafatamummaa guddisuudha. Namu akka itti gaafatamummaa hojjetutti auditiin jechuudha hooggansa bulchiinsa finance isaaniitiif jechuudha itti gaafatamummaa ni taasisa jechuudha. Itti gaafatamummaa mataa hojjettootaa irratti kaawwataa jechuudha. Akkasuma dambiiwwanii fi ulaagaalee seeraa akka eegaman ni taasisa jechuudha.
Namni haala kanaan hojjete haala kanaan adabama. Namni dambii kana cabse wantoota akkanaatiin adabama jedhamee akkasumas hooggansaan namoonni kun wanta kana irratti itti gaafatamummaa akka fudhatu namoonni hundi akka itti gaafatamummaa fudhatuuf auditiin baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni biraa garuu maalidha? Build trust and confidences. Innis maal ijaaraa? Amanamummaa fi ofitti amanamummaa confidentially ofitti amanamummaa akka uumuuf nu gargaara jechuudha. Independent audit provide assurance to stakeholders that financial information is reliable and can be trusted. Inni biraa jechuudha maalidha? Amanamummaa akkuma isin jedhe auditiin kun walaba ta'ee odeeffannoon faayinaansii amanamaa fi amanamuu akka danda'u qooda fudhattootaaf mirkaneessa jechuudha. Wanti dhiyaatu amanamaa ta'uu isaa. Kanaaf barbaachisummaan isaa baay'ee hedduudha jechuudha. Kanaaf barbaachisummaan isaa isaanowwan armaan olii jenne kanarratti hundaa'a jechuudha. Maaliif auditii yeroo jennu baay'ee isa barbaachisaa waan ta'eef jechuudha. Business risk and information risk kan jennuun jira jechuudha. Isaanowwan kanaas takka takkaan ilaallaa jechuudha. What is a business risk kan jedhudha jechuudha. Business risk yeroo jennu the risk that the company will not be able to make predict interest payable and repay the principal as a maturity. Business risk yeroo jennu kaampaaniin tokko yeroo riskiin isatti uumame jechuudha will not be able to make predict interests yeroo dhala kaffaluu dadhabutti jechuudha. And repay the principal as a maturity. Principal maallaquma irraa fudhate sana jechuudha. Baankii irraas ta'uu danda'a, krediitara irraas ta'uu danda'a. Isaan irraa kan fudhate kana repay irra deebi'ee sanuma qofa yeroo kaffalu business riskii ta'uu danda'a jechuudha. Because of the economic conditions haala dinagdee irraa ta'uu danda'a, poor management decisions hooggansa irratti dadhabina laafina agarsiisuu danda'a, for some other reasons. Wantoota garaagaraatiif jechuudha. Such risk assessed by condition factors such as financial positions of the company. Financial positioning company sana riski qabaachurraa kan ka'edha jechuudha. Factors wanti hojjetame jechuudha. The natures of its operations, the characteristics of industry in which they are working, quality and integrity of the management. Isaanowwan kana jechuudha. Businessiin riskiin tokko itti uumamuu danda'a jennee yaadna jechuudha. Business risk yeroo any threat or uncertainty that can negatively impact a company ability to achieve its objective. This risk can be internal, examples, poor management, outdated technology, or the externally economic downturn and change in regulations. Akkuma inni jechuudhaan business riskiin jechuudhaan riskii yookaan mirkanaa'uu dhabuu uncertainty jechuudha. Kamiyyuu kan dandeettii dhaabbati tokko kaayyoo isaa galmaan ga'uu irratti dhiibbaa hamaa geessuu danda'u jechuudha. Kaayyoo inni hojjechuudhaaf keessan irratti jechuudha maal godha dhiibbaa geessaa jechuudha. Riskiin kun jechuudha kan keessaa qaba kan alaa qaba. Kan keessaa bulchiinsa gaarii hin taane akkasuma poor management decision akkuma inni teknoolojii yeroon isaa darbe irrattis fakkeenyaaf maashiniinis ta'e wantoota garaagaraatiin wanti moodeeliin biraa tokko gubbaan itti dhufe jechuudha. Isa kanarratti dhiibbaa geessuudhaan riskiin uumamuu danda'a jechuudha keessoodhaan. Akkasuma kan alaatiin garuu kufaatii diinagdeen biyyattii waliigalaa jechuudha. Akkasuma jijjiirama dambiiwwanii ta'uu danda'a. Akkuma jalqabne Keeniyaa keessatti dambiiwwan haarawaa uumamaa jiran irraa kan ka'e hiriirri guddaan ba'aa jiru. Kanneen akkanaa kun business riskii fidan jennee yaadnaa jechuudha. Kanaaf riskii kanarra dhaabbanne jechuudha liqaas kaffaluu dhabuu danda'a jechuudha dhaabbanni sana jechuudha haala kanarraan. Kanaaf business risk jechuun kana fakkaata jechuudha. And the information risks. This risk that the information used to assess business risk is not accurate. The information risk yeroo jennu jechuun there are the threats that information used by an organization is inaccurate, incomplete, unavailable, or compromised in a way that would negatively impact its operations and decision makings or reputations. Inni biraa jechuudha informationii riskii qabu jechuudha.
information risk kan jennu jechuudha. Information riskiin kun jechuudha odeeffannoo dhaabbanni tokko fayyadamu sirrii miti yookaan guutuu miti yookaan odeeffannoo sanuu hin arganne unavailable jechuudha. Yookaan garuu haala hojii isaa murtoo isaa irratti yookaan maqaa gaarii isaa irratti dhiibbaa hamaa geessuu danda'uun balaadhaaf saaxilamaa jechuudha. Yeroo kana maal jennaan information risk jennaan jechuudha. Odeeffannoon inni argate guutuus ta'uu dhabuu danda'a. Akkasumas sirriis ta'uu dhabuu danda'a. Akkasumas guutumaan guututti osoo hin argatin unavailable ta'uu danda'a. Kanaaf yeroo kana maal godha dhiibbaan negatively impact fidaa jechuudha. Operation godhuudhaaf yookaan decision make godhuudhaaf murtoo tokko murteessuudhaaf information risk irraa kan ka'e murtoo biraatirratti murteessuu danda'anidha jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf jechuudha business risk yeroo jennu business risk jechuudha fakkeenyaaf ABC kaampaaniin tokko jechuudha meeshaalee jallisii murteessoo ta'aniif dhiyeessaa tokko irratti baay'ee hirkate jechuudha. Dhiyeessiin addaan cituun jechuudha harkifannaa oomishaatii fi khasaaraa maallaqaa guddaa fiduu danda'a jechuudha. Kanaaf jallisii sanarratti jechuudha maaltu irra dhufe jechuudha riskiin dhufe jechuudha. Maaliif isarratti depend waan ta'eef jechuudha. Kanaaf yeroo kana maal ta'a jechuudha innis dhiibbaan guddaan raw materiaalii achirraa argatu jechuudha. Jallisii sanarraa argatu dhiibbaa keessa galchisiisaa jechuudha. Yeroo kana oomishnis maallaqnis ta'e heavily ta'a jechuudha. Itti ulfaataa jechuudha. Kanaaf biizinesiin sana yeroo san riskii keessa seenaa jechuudha. Information risk yeroo jennu fakkeenyaaf ABC kaampaaniin tokko odeeffannoo jechuudha kuusaa maamiltootaa tokko jechuudha dhaabbata ABC haleellaa saayiberiitiif saaxilamaa. Cabsii daataa kana jechuudha daataan saayiberii kun jechuudha odeeffannoo maamiltoota miira namaa kakaasuu saaxilu jechuudha. Akkasuma maqaa gaarii isaanii miidhuu fi baasii seeraa fiduu danda'a jechuudha. Wantoota dhaabbanni ABC tokko dhoksee jiru tokko jechuudha saayiberii irraan kan ka'e jechuudha saaxilamaa. Yeroo kana odeeffannoon saayiberiidhaan baafama jechuudha. Yeroo kana riskiin irratti qunnamuu danda'a jechuudha. Akkasumas inni biraa jechuudha galmeen faayinaansii tokko jechuudha dhaabbata XYZ tokko jechuudha sirnaan yoo hin eeggamne galmeen isaa galmeewwan kana hayyama malee argachuun yookaan to'achuun khasaaraa maallaqaa yookaan dhimma seeraa fiduu danda'a jechuudha. Maaliif sirnaan hin eeggamne waan ta'eef galmeewwan kana jechuudha hayyama malee argachuu danda'a jechuudha. Namoonni akka fedhii isaatti hayyama malees argatee yeroo barbaadetti poost godhee yeroo barbaadetti qaama seeraatti dhiyeessuu danda'a jechuudha dhaabbata sanatti jechuudha. Yeroo kana maaltu ta'a khasaaraa maallaqaatii fi dhimma seeraa fiduu danda'a jechuudha. Gama murtii seeraatti nu dhiyeessuu danda'a jechuudha. Kanaafuu riskiiwwan lamaan kanarratti auditiin xiyyeeffata jechuudha. Kanarratti dhiibbaan guddaan ni taasifama waan ta'eef of eeggannoo taasisuun barbaachisaadha jechuudha. Inni biraa advantage and disadvantage of the audits faayidaa akkasumas miidhaa auditiin qabu kan ilaallu ta'a jechuudha. Auditiin jechuudha dhiibbaawwan miidhaawwanii fi akkasumas bu'aawwan qaba jechuudha. Mee faayidaa isaatirraa yookaan eegallu ta'u the advantage of the auditing is increase accuracy and reliability of financial informations. This audits provide assurances that financial statements are reliable and accuracy akka ta'uuf nu gargaara jedhu. Faayidummaan isaa tokko sirrummaa fi amanamummaa informationiin faayinaansii akka dabalu nu taasisaa jechuudha. Informationiin jechuudha faayinaansii akka dabalu amanamummaan akkasumas sirriitti dhufe jechuudha. Auditiin jechuudha financial statement amanamaa fi sirrii ta'uu isaa nuuf mirkaneessaa jechuudha. Auditiin maaliif hojjettoonni accounting jechuudha yeroo record akkasumas analyze godhanii prepare godhan jechuudha financial statement tokko. Auditing garuu evaluates and experience isaatiin jechuudha inni qorataa jechuudha examine godhaa jechuudha. Isaanowwan kanneen kanaaf jechuudha faayidaa guddaa qaba jechuudha auditiin akka
xiinxalamuuf akkasuma amanamummaan akka ba'uuf maalirratti akka beeku. Wanti kun financial statement fakkeenyaaf asseetiin tokko liqaa hagana account payable irra jira jee financial statement jalarratti ni barreeffama. Financial statement kanarratti liqaan kunoo maalirra oolee maal fiduudhaaf deema kan jedhus maal action yookaan actually isaa laaluu isa kanaan akkaataa inni itti ta'e baasaa jechuudha. Kanaaf yeroo sana hojjettoonni biiroo yookaan kaampaanii sanii battaluma murtoon irratti raawwatamus danda'a waan ta'eef jechuudha. Inni biraa immoo faayidaan isaa maalidha? Detection and prevent of fraud and errors. It audit help to identify and prevent financial irregularities. Akkuma jenne jechuudha hannaa fi dogongora adda baasuu fi ittisuudha. Auditiin hanqina maallaqaa adda baasuu fi ittisuuf kan gargaarudha jechuudha. Osoo hanqina maallaqaa bakka jiru addaan baasaa akkasumas baasii irraayis akka ittifamu ni ittisaa jechuudha. Yeroo reporting galutti namoonni reportii sana yaadaa jechuudha maallaqa kaampaanii sana jechuudha extravagance godhuudhaaf itti ulfaata waan ta'eef yeroo kana hojiirra oolchuudhaaf ofirraa tattaafatu jechuudha. Inni biraa immoo improve internal control akkuma inni dhimma keessootis akka jabeessaa akkasuma enhance compliance and increase stakeholder confidence. Saanawwan garagaraa hedduutu jira jechuudha. Advantagein isaa akkuma barbaachisummaa isaa sana himnetti jechuudha. The disadvantage of the audit is limitations. Okay. Disadvantage isaa tokko inni biraa cost. The cost auditing can be expensive, especially for larger companies. Baasiiwwaniif nama saaxilaa jechuudha auditiin. Yeroo namni tokko audit report godhu jechuudha dirqama baasiin baafamu jira jechuudha. Baasiiwwan gurguddaanis ba'uu danda'a jechuudha. Keessattuu auditing jechuudha qaalaa ta'uu danda'a jechuudha. Keessumaa jechuudha dhaabbilee gurguddoodhaaf. Dhaabbilee akka fakkeenyaaf Midrock. Dhaabbileen akka Midrockii dhaabbatoowwan garagaraa hedduutu waliin combine godhee Midrockii uume jechuudha. Isa kana keessatti jechuudha baasiiwwan auditaraaf baasan baay'ee guddaa waan ta'eef dhiibbaa inni namarratti geessu tokko isa kana jechuudha. Akkasuma limited scope. The auditor typically focus on financial information and may not cover all area of the risks. Akkasumas daangaadha jechuudha. Daangeffamaadha jechuudha. Akkuma inni financial limited scope qaba jechuudha. Kanaaf auditiin akkaataa idilee odeeffannoo faayinaansii irratti kan xiyyeeffatu yoo ta'u naannoowwan riskii hunda uwwisuu dhiisuu danda'a jechuudha. Maaliif auditiin sample godha waan ta'eef overall population fudhatu jechuudha. Yeroo waan takka irratti hojjechuudhaaf deemu jechuudha. Maal godha inni maal taasisa jechuudha. Sample godhee riskiiwwan irratti akka xiyyeeffatuuf kennameef sana hojjeta waan ta'eef riskiiwwan xixiqqaa gariidhaaf jechuudha keessa bu'ee hin hojjetudha jechuudha. Auditiin rakkoon isaa tokko isa kana jechuudha. Kaampaaniiwwan garagaraa keessatti namoota haala wal fakkaatu jechuudha hojjetanii wanta sana fakkeessanii jechuudha maallaqas ta'ee wantoota biraatiin fudhatan tokko dhaabsisuus jee akkasumas qabsiisuu hin danda'u jechuudha. Wantoota akkasiitiif limitationii qaba jechuudha. Inni biraa jechuudha ammaassa inability to detect all frauds. Sophisticated fraud schemes can be difficult to uncover through auditings. Inni biraa jechuudha fraudii hunda yookaan hanna hunda adda baasuu dadhabuudha. Limitationin isaa jechuudha. Iskimiiwwan hannaa ulfaataa ta'an auditiidhaan saaxiluun rakkisaa ta'uu danda'a jechuudha. Hanna yeroo jennu fraudii kaampaanii sana keessatti raawwatame hunda isaa saaxiluu hin danda'u. Auditiin haga mul'atu tokko murteessee saaxiluu danda'a malee hunda isaa hin danda'u jechuudha. Akkasumas auditariin jechuudha maalidha? Waarantii hin fudhatu jechuudha. Bakka kanarratti waarantiin inni fudhatu tokko hin jiru jechuudha. Maaliif riipoortii godhaa riipoortii taasisa riipoortiin saaxilama jechuudha. Wanti saaxilamu guutummaan isaatti baasuudhaaf yeroo fudhata. Ammas guutuutti dhaabuu hin danda'amu jechuudha. Kanaaf yeroo rakkoo inni qabu keessaa tokko inability to detect all frauds.
And the other time constraints. Audit can be time consuming, especially for complex organizations. Ammas inni biraa daangaa yerooti. Yeroon hin daangeffamuuf. Fakkeenya auditiin yeroo fudhachuu danda'a jechuudha. Yeroo fudhachuu danda'a. Auditii rakkoo yeroo fudhatan jechuudha. Yeroo maaliif fudhata jechuudha? Keessummaa jechuudha. Dhaabbilee kompleksii ta'an keessatti, dhaabbilee walxaxaa ta'an keessatti, dhaabbilee hannas ta'ee shororkeessummaas ta'ee wantoota hin barbaachisne haga hiddatti hidhatan kana baasuudhaaf namatti yeroo fudhata waan ta'eef dhiibbaa inni namarratti taasisu keessaa tokko isa kana jechuudha. Dhiibbaan ni heddummaata jechuudha. Kanaaf bifa kanaan ulfaachuus danda'a jechuudha. Okay, the others are the overall the auditing is the valuable tool for improving financial reporting, managing risk and insurance accountability. However, it's important to be aware of its limitation and to consider other risk management strategy as well. Walumaa galatti jechuudha auditiin gabaasa finance fooyyessuu riskii kana manage godhuu akkasuma itti gaafatamummaa mirkaneessuuf gatii guddaa qabudha jechuudha. Haa ta'u malee jechuudha daangaa isaa beekuu fi tooftaalee bulchiinsaa riskii birootiifis ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf auditiin haalawwan kanaan qabatamuu danda'a jechuudha. Karaa biraatiin jechuudha limitationiin baay'ee ulfaataa waan ta'eef akkaataa ittiin qabamu keessaa inni tokko isa kanaanii jechuudha. Kanaaf limitationiin inni biraa informationis ta'uu danda'a jechuudha. Akkasumas informationiin kenname isa sirrii ta'uu dhabuu danda'a, incorrect ta'uu danda'a, influence of management ta'uu danda'a. Dhiibbaa hooggansi sirriitti gaggeessu. Akkuma jenne auditoriin tokko yeroo dhaabbata tokkoof dhufee dhaabbata sanarratti hojjechuudhaaf maanaajarri yoo dhiibbaa sirriitti gaggeesse limitationiin dhufuu danda'a jechuudha. Wantoota haala hin taaneen siif ibsuu danda'a, wantoota isaaf akka mijaa'uuf karaa biraatiin siif deemuu danda'a jechuudha. Kanaaf bifa ragaatiin deeggaramee limitationii uumuu danda'a jechuudha auditii irratti jechuudha. Kanaafuu dhiibbaawwan isaan qaban isaanowwan kanneen kana jechuudha. Okay, daawwattoota keenya har'aaf qophiin keenya kanuma fakkaataa jechuudha. Qophii paartii itti aanu qabannee waliin haa dhufnutti qophiin keenya har'aaf kanuma fakkaata. Namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan like, share, subscribe gochuudhaan miseensa keenya ta'aa. Qophiin keenya akkuma jirutti itti fufee jira waan ta'eef paartii itti aanu ta'uu agarrutti nagaan turaa isiniin jenna.